Imrishaa Ahmad Cululle jara dura afaan takka buqqifachuun barbaadu. Dhiifama guddaa naa godha isin jaaladha isin kabaja. Sonaa Imrishaa Jaarsummaadhaaf barbaadan. eewwa. Tole. akkas Ayyee. yaadni isaanii Kanuma afaan keessan. Meenaa ibsi asli. yaadni isaanii gareen qabsootti seenne gareen qabsaa turre warra san wajjiin yoo araaramillee isaanii wajji araaramaa yoo dhiisellee jaruma wajji malee waan jarri naan jaalatin ittiin seenuu jedhan. Amma naa galee nama kana hunda galchuu hin dandeenyu iddoon qabnu waan ta'eef nama sadii waamanii sadii keessaa nama tokko keessaa himadhaa jedhaan jara keessaa kafeetanii galchina. eenyu haa dhufu shee karoobe namni sadii dhufuurraa Ahmad Culullee yookaan Soraa nama tokko filadha. Ajajaa fi itti aanaa nama lama himadhaa jedhe. Atis hin fidatta amma. Laalaa ani rabbii malee waa takka gareen qabu. Sonaa. Tak Ahmad Culullee Sonaa seensaa Imrishaan irruma geeffata rakkoon qabu. Yoo Sonaan hin jiraatiin Imrishaa fi Ahmad Culullee seensaa. Yalla. Ayyee sheeritti godhaa. Ayyee. Okay, waraanni ishee kaaroo beela lakkoofsa tokko barreessa Sonaa kam Sonaa Oromiyaa moo? Ahmad Cululleetii fi Imrishaa yoo as jala jiraattan. Ayi jala jira Imrishaan. Yoo jiraate nutti maa sheekaa nama buusnee galchinaa sheeritti nu godhaa. Sheeritti godhaa sheekaa inni galchaa modereetaa. Soddaa bu'aa isin waa takka garee keessa hin jettanii gamaa gamanatti rakkatan. Imrishaa lakkoofsa tokko barreessa. Ahmad Culullee dhufeera qoya. Sonaa yookaan Imrishaa keessaa tokko naa galcha tahiyyaa askariyyaa sheekaa roobe. Maali amma kololatti seenaan jiru sheekaa maali? Hai ndee sheekaa baqii nu Ahmad Culullee. Nga'u. Seega seene Sonaa tokkicha nu wanni godhaa kaayyee Sonaa maaliifuu Ahmad Culullee hangafaa Sonaan itti aanaadha. Sonaan kami Imrishaan barreesse. Sonaan kun kami kan hin beekne. Sona Oromiyaa keeru tokko. Kabiyye jirumi? Mucaa diimaa hiriyaa Kabiyye. Okay, Sonaa kabiyye. Asli Sonaa galchan jalaa bu'a. Galfadha. Kan kamu nama galfadha. Laki asli taa'e ilu taa'e anatu asli ganna. Iluun bu'in. Iluun haa ta'u qoy. Anatu baay'ee. Imrishaa argeera. Sonaa godhaa ka sheekaa. Inni galla inshaallah. Galcha Sonaa Imrishaa keessaa nama tokko. Ayyee. Warri barii taraa Sonaa fi Imrishaa keessaa nama isinitti dhufe galcha. Guna Imrishaa lafa tokko barreessaa. Keeppii kaatu kana laata? Harkisi. Meen laalla qoy. Imrishaa irraa ka ay Imrishaa kofiyaa shuraabii bule. Okay. Ababaa keessaan qabdu Imrishaa. Komentiin dafe eera kuro kamma Imrishaan kana ergee fira. Accept godhi si ergeera. Maqaa sheeka roobeetiin tiiktookii sadiitu ergataa jira baay'ee. Maqaa ishee karoo beetiin ka onnoo jedhe miyuutu gootan laala miyuutu godha. Maqaa ishee kaaroo beetii warra ergatu gadi qabdanii ilaaltan malee wal harkisina. Gila ishee karoo beekalchisan qaqqaba laala dura. Kuro amma nam tokko bu'aa hin qabe. Ibsija. Angabbuu asiri angabbuu bakka galchee.
Lu. Kan indagatin ka kakale? Ndaga bakka. Ararre yo eche deuna. kabajaa sheekati nama lama wal bira bu'e. Ishi. Wannan ne ya eje. Bakka iluu sana sheeka roobee kaa'ii isaan viidiyoo banatanii ni eegalla. Ganna buuse ne. Hayya welcome sheeka roobee sheeka keen. Sheeka assalaamu alaikum. yaa makaraa akkamii seene bada jara namaanuma jettan silkiin nurraa qoruuti silkiin narrattuma maasii lama jara namaanuma jettan Asli wallahi. Hayya alkariya sheeka roobee tokko Galatoma. welcome bagare gaa dhufta. Allah billah fani. Ayye. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Akkana bar awlaama mu'mina yoo walitti alallee salaamata rabbi waluma jala qaba argitanii asirraa waa baratan. Argitanii mi wala ummata. Tifuu faama wali. Sheeka assalaamu alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh dhiifama naa godha bara silkiin kunda walam kunda waayifaa ol seenuu na dhogge silkiin subhaanallah Ayyee. baga jiraattan Galatooma gaaffii isin gaafadha jalqaba irratti dhugaan ilmoora yaada keessan kennattanii isaa wal bukkee ta'anii itti fufna. Mansuureen immoo jalqaba turteetta waan ta'eef dhimmicha keessaa yaadaati kennadhuuti itti deemna. Dhimma ganama dhageesseetta isaaniis kan gorsaa ture isin nama sheekaati kaleessas namni muslimaa yoo wal lole guyyaa sadii caala wal cufuun qabu waliin oduun qabu kan jedhee haasa'e isillee dubbataan ture waan ta'eef ati dubbadhu Mansuuree galatoom. Ayyega, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukeessan iyyuu. Waalaikum assalaam. Sagaleen kee hin jiru Mansuur? Hin jira? Masha Abdi sagaleen Mansuur hin jira? asli dhugaa asoof jenna. Neetworkiin kee sirrii miti Mansuure. Neetworkiin isaa sirrii miti. Mansuure neetworkiin kee sirrii miti. Neetworkii xiqqoo finfinnee rakkisa galgala. Okay. Neetworkii adeebi'uun hin deebista. Taap godha sheer godha. Mubaarakitti sheer naa godha warri dandeessan. Mubeen ganama keessa ture waan ta'eef Mansuur hanga deebi'utti. Mansuur deebi'i. Okay. Harkiseera Mansuuriin. Inna gaamaam. Inna gaama kan isaanii dubbadhu keetii amsaa hajji itti fufna waan ta'eef. Thank you. Itti fufi. Eshi. Baay'ee gaariidha. Anilee dhugaa asoof jennaan kanani galateeffachuu barbaadu asliidha. Mansuuriin guddisi. Kanan galateeffachuu barbaadu asliidha. Maaliif jennaani yaa'u umriidhaanis dargaggoodhuma garuu wanta akkanaa nurraa maluu nuti musliimaa jennee haasofnee yaa'u isinis keessaa waan kana qabdanii ayi lakkoon qabu haasa'uu nan danda'a. Araaras taanaan nuti saba tokko musliimaa jedhee dhufuunsaa wallaahi kuni kabaja guddaadha. Maaliif jennaan ijoolleen ammaa dargaggoon ammaa gaafal tokko waa tokko taasa'u namni yeroo baay'ee anatu beeka jedhee beekamtii isaatiin of jeja beekamtii isaatiin waa baay'ee keessa seena. Garuu haa ta'u sabatus haasa'uu nan danda'a jedhee dhufu maaliif kanan akkasa jedhee sheeka roobee umriidhaanis asliidhaa olis haa ta'u gadis haa ta'u nama sheeka gatii ta'ee fi inni sheekaa indida jedhee yaadu.
maaliif nu barsiisa kan nuti irraa barata. Asliin garuu dargaggoodha, beekamaadha. Nanaasaanii namni koo ummanni koo nagaafannaan rakkinan qabu jedhee haasaa waliigaluudhaaf dhufuun kee jalqaba kabaja guddaadha. Alhamdulillah silas jedheen jira. Sheeka Roobeetuyyuu hadiisa nutti hima. Hadiisa isaa keessaa immoo guyyaa 3 caalaa musliimni waliin ooduu hin qabu isa jedhus himaa. Kanarratti immoo alhamdulillah nuti warri Arsii, warri Baalee, ummata Oromoo, ummata kabajamaa, ummata Islaamaa, ummata guddaa waan taaneef nu walqeeqaa rakkoofsa deemneen dubbiin ballachaa gatii deemtuuf waan akkanarratti tokko taanee nuti keessaan walqeequutu hin ta'in waan nurratti dhufuuf irraa deebisuu qabna malee gidduudhaan waan akkanaa keessa seenuu hin qabnu. Alhamdulillah kun immoo taanaan immoo waan guddaadha. Kana booda immoo haala jiru gamee dhaggeeffataa haasa'aa deemnaa jechuudha. Haasa'uu naa kennitanii? Eeyyee. Galatooma ulfaadha. Warroota jala jirtaniif gubbaa jirtanillee hayyuu jira beeka jira. Nuti xiqqaan kennas ammootiniin guddaa akka kabaju barbaannaa.